dur dhugee nyaatee dhugee qubeeti amma laan fakkeenyaaf manguddoo akka kiyyaa kanatti jimaa qamaateeti hoggaa ilmaan nama lamaa fi sadii dhalte jimaa dhiisee bakka amma dur nin qama amma hin qama jaan okay ati amma kanaaf waaqa dur nyaatee dhugusan kaamma nyaata dhiisee kana gabbaraa jirta jechuudhaan. Duri inni guturee gara biyya lafaa gaafa dhufe garuu bifa namummaa wanta jiruu fi waan inni biliyoon waan si qabata waaqni ilaal waaqni ni jirjirama jirjiramu miti yes hin jirjiramu hin jirjiramu waaqni kan jirjiramne gabbarraa kan jirjiramne haala tokkorraa gara haala tokkootti hin siine isaan nyaateen dhuyne isaan dheebonne isaan beelofne isaan nama obaasu malee of hin dhuyne isaan nama uumuu malee of hin uumamne isa kana gabbarrooke sanii miti duuba amma isa kana jenne Yesuus Kiristoos isa dur nyaatu hamma nyaanne akkamitti waaqa ta'uu anderee waaqni haala tokkorraa hin jirjiramu jennee jirra walii galle akkamitti jirjirama biyya lafaarra taa'ee akkamittiin nyaatu akkamittiin dhugu. Laa ilaaha illallah abbaraata kiyyaati waa'ee biyya lafaarraan si gaafadheme waa'ee nyaataa waa'ee waaqa haasawaa jirra rabbileessa kiyya waaqni jirjiramu hin jenne bolosa kiyya. Eeshi. Okay, Yesus Kristus ummata hoolata warra nu jalaa bade jedhanii hoolaa barbaadaa turan yakkam. Hoolota bade moo? Hoolaa meeqatu bade Yesuus jala? Hoolaa meeqatu bade Yesuus jala? Asuman gaafadhe gaa'ee hoolaan waaqa jalaa hoolaan ni bada. Hoolaan ikkoo nama jechuudha hoolaan nama malee hoolaa mashee qallee nyaannu. Diga hoolaa jechuun suma barsuma kanaa badeerammaa harka badde. Anuma amma gaatillee na yalaa badde. Hoolaan anumaa sumaadha jechuudha. Amma hoolaa baddisan keessa dhaggeeffadhu gaa. Hoolata Yesuus baddisan keessa akkamitti tokko anaa kitaaban qaraanii amma anaa seeqa jeeltaan hottu gaa. Maal jedhe Yesuus Kiristoos? Ana ofii kootiif homaa gochuu hin danda'uu ja. Mee bakka san naati bis dafi hoolaan bakka taratti badee dafi gaa. Dafi bakka san naaban Yohaannis aboo bakka san naati bis gaafii allan yoo bakkatti hoolaan badee ana ofii kootiif homaa gochuu hin danda'uu ja. Dafi bakka san naati bis. Wangeela maalii Yohaannis lakkoofsa 5 boqonnaa waa irra deemu. Boqonnaa 30 akkas. Yohaannis 5 boqonnaa 30 lakkoofsa 30. Daf bakka ammallee karaa bakka jawsan naaf jaamas jirti sana. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana erge duukaan bu'a malee. Okay, hoggaa. Laal ana fi kootii homaa gochuu hin danda'u jee. Garuu waaqni naafati irratti walii gallee amma laawwanin hoolaa Yesuus hoolota warra na jalaa bade jedhee bakka kana irratti si qajeelchaaf Yesuus Kiristoos arre waaqni naafati irratti tanaa ta'in waaqa isa hin dadhabne isa humna jabaa qabu isa waa hunda gartee gochuu danda'u jenneeti irratti laayikii goonee biraa koonneeti amma Yesuus asitti ana ofii kootii homaa gochuu hin danda'u jee. Okay, amma bakka ani fi qotuuma gochuu hin danda'u jedhee achii maal jedhee mee dubbis itti haasee fassara ayyaana.
Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada. Firdii ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana erge duukaa nan bu'a malee. Okay, asuma dhaabbadhu. Okay. Anoo yaada koo duuba bu'uu hin barbaadu jechuun maal jechuudha? Biyya lafaarra jira waanta ta'eef amma biyya lafaa jirutti faraduus hin danda'u. Barsiisuu hin danda'a malee, qajeelchuu hin danda'a maleedha bakka. Yaada koo duuka bu'uu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Yaada koo duuka bu'uu hin danda'u jechuun ani teessoo koorraa dhufeetan gara biyya lafaan jira. Biyya lafaa kanarratti immoo ani murtiis kennuu hin danda'u. Kan hin dhufeefi dhugaa labsu. Jireenya karaa dhugaaf jireenyi dhugaan karaan dhugaa inni karaan dhugaa biliyaan karaan dhugaa karaa isa ana ergeetti yeroo jiru kana ofime labbalaala yaada koo duuka bu'uu hin danda'u gaajee maal jaa ofime kooti koomenteetiris biliyaan koomenteetiris yaada koo duuka bu'uu hin danda'u gaajee maal jaa ofime taasoof. Yaada koo duuka bu'uu hin danda'u jechuun foon uffadhee. No, itti asoof dubbisa itti oofe itti xumuri bakka diraabsan irraa. Bakka dhaabeerraa dhaggeeffadhu ilaa itti fufee immoo akka jedhala. Ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'ee dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu.